aqliinis hin dalaydu wanni waa'ee rabbii keessa dalagaa quraanaa fi hadiisa sahiha qofa jecha. Kanaaf gaa guyyaan irraa kun kana hunda ni fuudhanatti hin fakkaatu. Guyyaa biraatis waliin itti fufuuf marii teenya qophiidha. Isinumaan irraa nafinaa itti fufna. Hadiisa tokkorraa hin gaafatte reefu waa'ee suuraa ni qaba hajettu sanirraa nagaafatte suuraa jechuun sifa jechuun maali kan jiru hadiisa tokko maqaa dhoytee jirta. inna allaha khalaqa aadama alaa suuratihi kan jiru tutteeti jirta. hadiisa sanirraa hin baasisii godhuu barbaade jecha. hadiisni sun inna allaha khalaqa aadama alaa suuratihi silaa wanni nuti arra haasoin falaasama if biraa finnee haasoin yookaan aqlii teenyaan haasoin yookaan ilmi zamanaa ta saayinsiitiin haasoinuu miti. Gaafiin shari'aa keessatti dhufte waa'ee aqiidaa sifa rabbiitii wajjin wal qabattuu fi taakama wajjin wal qabattu hunda kan nu dura ulamaan irraa haasawanii kitaaba irratti kaayanii sharii irratti kaayanii turan. Warri duraatii fi warri boodaatis irraa haasawanii turan jechuudha. Kanaaf inna allaha khalaqa aadama alaa suuratihi وفي رواية على سورة الرحمن جتيه رواية على سورة الرحمن جتسوني ضعيفة. رواية نمو على سورته جت الراهي حسن على سورته رت ربين هم يوجو دمير سن يسد بيان على سورته هي جتون سن دميرة على سورة إن الله خلق آدم على سورته ربين آدم نؤمه سورة إسارة أمه سورة إنيو warri gariin suuruma ofiirratti uume warri juus jira. Lakki sanii miti suuraa ofiirratti uumu jechuu miti. Damiirri alaa suuratihi allatii khalaqa Allahu alayhaa aadama jechuu suuraa rabbiin uume suuraa san rabbii uume aadam san isaatu uume suuraa rabbiin uume kara rabbitti karaan itti irkifamteen rabbiin uumuudhaan rabbitti irkifamte. Aadam rabbiititu uume suuraa irratti uume suuraa inni uume irratti uume je'eeti ka'ee xuuluhu 60 ziraa'an je dheerinni aadam dhundhuma 60 je dhundhuma 60 dhundhuma isaa jecha keenya kadamana boodaa kana kan ta'in jecha. Kanaaf inna allaha khalaqa aadama alaa suuratihi allatii khalaqa Allahu alayhaa jechuudha. Tafsiiri lammaffaa alaa suuratihi inna allaha khalaqa aadama alaa suuratihi asitti eenyu dubbatame? Allah inni dubbatame, Aadam illee ni dubbatame. Maana irraan kaafne wanni kan suuraa damiirri jaan warri arabiyyaadha. الدمير يعود إلى الأقرب جان خرد يوتي دي بيجان إن الله جد في خلق آدم وجوجو الله يرى آدم يتيتو دمير سنتر ياتيجا ربين آدمومي على سورة آدم سورة آدم 60 ذراعا سنرت تفسير صدفة حديثني سن سبب الرد قبا سببني إني رت رفي سبب نمشي تكو فولا كيسا ده فولا كيسا دويناني سفول لكم كبجا قبا ربين وهند سورة فولا خنا كيسا تيومي إن الله خلق آدم على سورة المدروب سورة نمشي أواميسن سنرت تيومي abbaan keessan fuula kabajaa kana qaba. Kabajuma abbaa keessaniifu fuula keessa waliin dha'inaa jee sababa hadiisni sun jechi rasuulaa sun namicha san irratti dhufeef jecha.
Kanaaf suuraan yoo rabbitti deebifne damiira isa yoo rabbitti deebifne suuraa rabbiin uume jechuu malee rabbiin aadamiin if fakkeessee uume jechuu miti tun kufriidha kana jechuun. Rabbiin suuraa ifiirratti if fakkeessee aadam uume yoo jenne ayatoota rabbiin quraana keessatti fi dubbatee fi wasafisanii wajjii wal dhabaa leeysa kamislii shay'un wa huwa samii'ul basiir. Leeysa kamislii shay'un jechuun maal jechuu? Yooni fi Adam suuraa isaa irratti uumee if fakkeessee ka uumu taate ayata kanaa wajji fakkii takkallee uun qabu je makluuqni isaa rabbitti hin fakkaatu. Rabbiin ifitti makluuqa tokkollee fakkeessee uumne makluuqattis hin fakkaatu rabbiin. Kanaaf damiirri alaa suuratihi iyyuu sun suuraa rabbiin uume irratti jecha yookaan suuraa Adam nafsuma isaa jecha yookaan alaa suuratil مضروب الذي ضرب الذي جاء هذا الحديث بسببه يجو خسببي ساتي حديثين وفيجو دمله ربين آدم تنفكاتو جبريل تنفكاتو ملائكة تنفكاتو نبيوت تنفكاتو مال جنگا عرش تنفكاتو كرسي تنفكاتو مخلوق متوك تنفكاتو إني خالقا مخلوق كم يفكات سبحان الله انتو خنان وجي ولتي أكست تفسروا سري متي خانة جتشو fayyamtanii xiqqisha bakka Muhammad jiru kanatti ol na baasaa. والباسي Yaa warri moderaatoraa akkas godhan. موديتر مي وخان اور موديتر رقب دايو قدسون بين إساء Muhammad bayaaniif kan warri moderaatoraa harkaa qabdan. follow goote Muhammad ma غدين جرانا Follow godhi siif kan. asii ijoolleen nuti deeyyachuu jirti. غدين جرا Hamza bakka keessanitti haa ol baasanii. غدين جرا انا تقول بس انا خلنا الشيء Aya kenniif amma. فولو غدين جرا شيخ استاذ امدان ندبن ترتي Aye. وانت خزنو كوبلينج شير كذا لما فهم حديثا رأيت ربي على سورة شاب وكو خجو سنين لما فهم ربي سورة نيجي كاب موهين كاب وانجو كان رتنا دي ما يشيب تانا دي بلتني جو رتني أيتها Mee warri moderaatoraa tolcha Hamzaa Khaanis dhufee as jala jira ol galchaa jiru. Shayni akka ilmaanittis akka ijoollettis dhaamsa nuuf qaba. Nama umriidhaan nu dura bulee marima goona malee wanni biraata goonu hin jirru. As asitu dide silkiin isaa nu dhufte. Ijoolleen maan bayaan. Asii dhufuu dide jaa. Atis deebisii follow isa godhi. Follow godhatan jira, Atis atis deebisii deebisna. follow godhi. Akkasii malee hin jiru. فولو نتوقع Sheekaa kun haa deebisu yookaan Muhammad follow yoo walirraa qabaattan malee hin bahu. an godhatan jira kiyyaanaa deebisu laala kiyyuma kana tuqa akka nama naa deebisu Sheekha dararta ijoollee sheekha bira namni si bira hin jiru sheekha namni. Isaa namni miti barka adamii miti inni inuman qabu hin qabu Meda buka. Mama beanap me laalamtaa hin qabu hin jenne bar inni ta'aadam bar ibsee bar bayaana godhe hin qabu hin jenne gaa Mena obsi tokko ni naasa. okay Shaylikki jee Rabbi gaafanneetiti khalaq welcome Dr. Nuruddin bagana gaan dhufteenaa fi bagana gaan dhuftanii yaadda. Ah. Shaylikki jee gaafi hoggaa gaafanne khalaqa Allahu Aadama ala suuratihi jecha ji'u kana Eh. alaysa maamman bayaan ala suuratillahi Allah subhanahu wa ta'ala. Hai Abu. shayni immoo dhufeetiti ala suurati allati khuliqa alayha Aadam jee. hamza Wow, ala mashallah. suuratillah na shayna kam jaa ibse Me obse khabo hafitu ya bo guta kana po kha. Shayni suuraan san suuraa Aadamuma malee tarabbiitii miti. Mashallah. tanuma rabbiin irratti uumes
sani gaabboleessu bara mallee isheenis sanuma jee. Bar naannoo si akka biraa jee bara walad No, hin jennani. No. Obsi Ay. shayni jecha adda addaa jettan. Aboo jecha Dhagaleen guutuu waraabamee jira. Lammaffaa Hamza. Naagaltee mee Ustaaz Hamzaa obsa guutaa kana. Naagaltee jirti. Naagaltee jirti. Dhageeffadhu maamma bayaan. Hamza Abrahaam qoymeet. Sheeni Hamzaa Sheejjaa bir suuraa rabbiin hin qabu je'ee. Akka jeen siimu jira shayni hadiisa irratti. Sandiisi bar sandiisi rabbiin hin qabu wayijee. Na fixachiisa. Laalabbi hin qabu wayijee. Waa'ee suuraa boruu haasoinaa jee shayni. Akkana. Kanaafuu rabbi suuraa inni qaba duruu haasofna qaba. Akijee. Na dhagee. Akijee bakka tanaa sirrii yaadata. Bakka tanaa sirrii yaadata. Laalumsaa wanni Hadisni shayni jee. akijee laal. Obsi alaas bakka tana si yaadachiisa. Hadisni biraatillee ni jiraa jee. خلق الله آدم على سورة الرحمن حديث ضعيفة. نجرا قروسا ضعيفة ضعيفة. Naam. Yes. ديبيتي على سورة التي خلق عليها دمير أسرتي مخلوق الديبيا آدمي Aadamitti deemu. Thank you. Yes. خناف رب ليس كمثله شيء سوران كبوجي أنا سنين دقيقة Maashaallah obsa gaa. Suuraan qabu hin jenne. No. Suuraa hin qabu hin jenne. فيديون ورابمتي يرتا فيديون ورابمتي يرتا ميتويا Amee gaaffii sun taa gaafa dogoota kayaa jamaa laal. Ustaaz gaaffii takkaan isin gaafadhu bakka tanatti. Buta kaamsa akkasuma naabse. Dubbuma tana jalatti waan takka geessa. Maamma bayaan ammoo mana dabbaalitti maal jee waraabbiin jira. Rabbiin Aadam hoggaa uumu suuraa ifii irratti uume. No hin jenne obboleessa Hamzaa. Viidiyoo jira. Suuraa ofii jechuun suuruma Aadam maalirraa uume Hamzaa? Biyyarraa Suuraa irratti uumu. Ilmaatu ragaa Suuraan filattee. irratti uumu qabaa miti. biyyarraa uume boo Aadam biyyarraa uumame jenereet. Biyyarraa uumu suuraa ilma namaa kana rabbiin suuraa irratti uumu qaba moo hin qabu? Jechi sheekaatiif. Hamzaa laa yeroo takkalaa. Nama waca mumicha bakkaanne. Bari wanya bari. Maamma bayaan mee haasawaa tartiibaan haasawaa nana fixachiise. Waan ati Okay. fixadha. Walumaa jalatti ani rabbiin suuraa inni qabaan Hamzaa qabimmas. Barati jette rabbiin suuraa qaba jettee Itti ati naamsa kaabbuta akkaniin fixadha. Waa'ee hadiisa Aadam dhiisigaa waa'ee hadiisa Aadam Wallaahi anuu dhagee maamma bayaan ka suuraa rabbiin suuraa qaba. barni ni qabaa jedhee murteessee baran. Waa'ee Bakka hadiisa Aadam raafuree dhiisigaa. raafuu haa duba namni haa dubbatu maal Mee an haasawaa mukii yaa fixadhu yaa billaahi. Waa tuka artiban kan jofoo mee gujee addu'aati. Hayyee ta'u. Laal mana dabbaalitti wanni ati jette tanii nan dhage an addunyaa irratti kijiba namarra kaa'uun fadhu osoo haqni kanamaallee ta'iniin kannaaf wanni ati jette mana dabbaalitti rabbiin Aadam suuraa isaa irratti uumee jette inumaatuu daliila khalaqallaahu Aadama alaa suurati irrahmaan fidatte hadiisa amma shayni da'iifa jeen kana sii galee Aadam suuraa rahmaan irratti Aadam uumee rabbiin suuraa rahmaan irratti Aadam uumee jette shaynimma dhufeetiti waan ati jette san guutuun bishaan jala yaasee fute da'iifa godhe ammallee wanni ati jette ta biraa laal niin fixadhaa godhe wanni ati jette ta biraa haa ittiin san Aadamitti osoo hin ta'in rabbi deebitii jette sii galee shayni immoo haa ittiin Aadamitti deebitii je achi dubbiin dhumte siiki shayni kara jirtan boru ammoo wanni walitti dachaanuun rabbiin suuraa ni qaba moo suuraa hin qabu irratti Yes. akkasitti Rakkoon qabu. adda baane. Tana walii jalle. Akkan. Sheen immoo garuu immoo murtii irra fudhatu. Aboomee obsimii Hoogganni ati rabbiin suuraa goonaa tokkoon kun Hamzaa sagaleen hin jiru. ol deebisa. Amma hin jiru sagaleen Hamzaa. Nama dirra dubbataa jira bara na hin dhagahu. Na dhagaa hin jiru. Nama dirra dubbatanii hin jiru. Dhageeffadhu hin dubbatin jaa nama soggoo ol baaftan. In darbin lakke. Ayee dhageeffadhu. Okay. Nama fakkeenya bakka hadiisa haatti hiintun damirri rabbii miti aadamitti deebi'an. Okay. Dogongora ayyee fudhe.
ilma namaatiin ilmi namaa ni dogongo. Garuu Kaleen immoo ni dogongorte. obsi addeebigaa namni dhadhaa obsigaa. Ta'in immoo rabbiin suuraan qabu hin jenne ani immoo rabbi suuraan ni qabaan siin jedhe. In qabu lakki rabbiin suuraa subhaanallah. Rabbiif suuraa godhuurraa rabbi nu haa Okay, san boru waliin eeynagan. Haala wasaala. Rakkoon qabu. Inshallah. Amma garuu isheen suuraan qabu jetteen dubbatiin malee. Lakki ta suuraa isheenii baruuf dhiifate ammoo ati wanni ati jette isheenii bishaan jala yaasee kutee kan qaban. Suuraa Aadam haa dhabamsiisu malee rabbi suuraan ni qabaadha bare. Fakkii Nama kanaan dubbatiin gingaa eenyam jedhan. gaafii gaafatee maal balleessa? Jalli sin dhaga'u Muhammad gabbuu ol deebi warri jalaa sin dhaga'u nuti si dhageenya. Kanaaf beeka gabbuu. Buyidde biyyeen. Faayisin hangasu sheekha. Itti faayisin hangasu gaafii rabbi suuraan ni qabamu qabu. Ismarata itti fufaa. Rabbiin suuraan kabajaamu sifa jaama malee suuraa miti. Rabbiin suuraan jaadhimi sifa. Kabajamoo keenya daqiiqaa fudhannaa kannaa dhufee dhufe. Daqiiqaa fudhannaa kannaa dhufe hadaraa daqiiqaa fudhan. Ayyee. Rabbiin suuraa ni qabamu suuraan qabu. Suuraan irraa eegalla. Bakkuma ummatti dhaabne kanarraa eegalla. Tartiibaan itti deemna hamzaasan laa dhogga kanarraa cufne amma finneetti hadiisaa dhiyoota nasiif ustaat eenyu wal qaasimii wajjiin ustaat faraana wajjii haasawni sanii wajji rabbiin manaamaa ni argamaa ajaa'ib san hundallee haasawni rakkoon qabu. Itti dabale.